kutaa tokkoffaa asoosama gabaabaa sabbata horgufe barreessaan eebboo kaamitee takkaahuu eebboo abdurrahman seeneessaan muraad muhammad asoosama gabaabaa sabbata horgufe. yeroon isaa yeroo ijaan nama arguuf anniinsi dabalataa barbaachisu kana guyyaan san guyyaa dalagaan hin jirre waan ta'eef maallaqaa sarkaan qabu haraaraan namaa mitii lafa jiru itti wallaalchifteeti jirti. jimaa namarraa fudhatu hin qabu liqiin namaatis irra guuttee ganda duraan galurraa baqachiifteeti jirti. eebboonis mee eenyurraa haa liqeeffadhuun eega jabu yaaddaa'ee booda qaxabcaa intala haariyatan guyyaa lama jimaarraa bitate takka yaadata. if keeysatti intalti tummee jimaa kana na haa didduu hidhiisii akka baala jimaa abu mismaar fakkaattu saniin alanfadha jechaati if keeysa dhaadata. erga jabo dhaadate booda karasii qajeela. eebboonis aduu oowwituu tana keeysa erga jabo miilaan qaxxaamure booda dhaqee isii bira ga'a. bira gattaa'eeti mala jimaatti fudhatu dhaawachuu seena. mala dhabnaan akka nama jalaa badee harkateetti callisee harkaan fuula isaa kan kufaa jiru san utubee ija isaa lameeniin fuula isii keeysa eeguu jalqaba. anin ja'uun malee harka fuulaan utubee fi fuula isaa kan kufaa jiru hidhii isaa wal bira kuchisee magrajaawulleen irra xiqqaatte fakkeessee hoggaa taa'u hidhii isaa tan haraaraan addaattee fi shubaa fuula isaatiifa kan halaalaa hoggaa laalu kombortaa wal dagabree fakkaata jechuuniin irraan oolu. erga jabo fuula guuree ija isii keeysa laalee booda isiinis isa millachaadhaa if keeysatti ummaraata alamuu fayyaa jechaa takkaas takkammoo achi laaluu jalqabdi. boodarra hifannaan boo maal barbaadda? eebboonis xiqqoo dhibaaweeti obboleetii bilbila kana narraa bitadhu jee gaafata. akka nama seequu fakkaatteeti ani hin barbaadu jettee deebiftiifi. eebboonis akka nama hin jireen mataa keessa jirtuu mataasaa hohoqqachaa xiqqoo dhibaaweeti hayyee bira kaayiti jimaa qarshii dhibbanaa kan jee ammaas gaafiitti deebisa. obboleessa kee sirraatti haa dalagadhu narraa achi deemee soqun akkam faffadha jechaanii fuula sii harreefu nama mana kaasaa jiru fakkaatu sana akka nama dirree waraanaa jiruutti itti gurraachomsinaan eebboonis garaasaa keessatti tun harbaqni jimaa bule fakkaatu narratti fudhaaddiisa jechaa mataa mammaruu jalqaba. ooma namni isaan ja'uu inninis deebisee intalaan jee malee intalti bifa hahuu yoo gurguratte ni nyaatti. inninis duraa ka'uu didee fuula sii kan fooxaadhaan martee ija jimaatan garaa baan dhoysite fakkaatu san keeysa kafaltii takka malee eeguu jalqabe. san booda jimaata ifirra dabarsii takka itti kanniteeti gaggeessite. eebboonis erga jimaa harkate booda mirqaana dhabuus maqaan dhabu jechaa fudhatee hara barcaasaa qajeele. guyyoota muraasa booda isii jimaa gurguratee gala deemuu fi isaa jimaa bitatee gaddeemu karaa irratti waliin dhufan. san booda nagee wal gaafatanii wal dubbisaniiti yeroo karaa deeman wal gaggaafatan akka buufata barcaa tokkotti waliin imalan hubatan. inni duraan achi deemuu baatullee erga isiin achittiin deema jetteen inninis yeruma takkatti yaada isaa jijjiireeti
karaa buufata barcaa isiin deemtuu qajeelee isii dura dhaqee Shikif jee. Anin ja'uun malee duraanuu warri morkottoota isaa eebboon yoo dubru marke jannatatti yoo deemu jiraatellee karaa san jijjiiratee karaa zaabaani dhufa jaaniiti hamatan. Buufanni barcaa kan inni har'a Shikif jee mana hiriyyaa isaa boonaati ture. Barcaan achii akka barcaa ganda keeysaati miti. Yaadaan seera harkisa lafaa Galiiliyoo Galilii diidee seera boraatii ifitti harkisaa rafaa jiru kan ittiin tumtuu miti. Kun mana barcaa dubra luka jidduu ol suuqqattee piyaanoo fi gitaara tumaa buufata xiyyaara mirqaanaa dheeyxee xiyyaara mirqaanaa yaabbattee bakka itti addunyaa haariya daawwattudha. Eega mana boonaa taa'ee itti ciruu eegalee xiqqoo dhibaayeeti jira. Tanumaa fi tana jidduu shittoon alaa dhufte takka onnee isa dhooytee gaggabsiti. Eebboon hoggu bayyanatee ol godhatu intalti bifa siitarree buusan warshaa bareedinaa geessitee waan jijjiirte fakkaatti. Wayita isiin ol seentee dhaabbattu nama hunda keessaa ijatti dhaabeeti laaluu jalqaba. Bakka isiin teessu addaan baafachuudhaaf erga jabu ijatti dhaabee hordofe booda isiin dheeyxee mucaa fujjisa jaalataa jaamu tokko biraan gattee nyaana waa'umaatu onnee tana keessaa utaalee sammuu tana dhaqee eebboon fuula gurraachomsee nyaara tuulee afaan dhaabee taa'uu jalqabe. Anin ja'uun malee kana laalaa eebboo hoggulaalu eebboo isaa fuula isaa baxxee reefu san gurraachomsee kataaraa jimaa irra dhaaban fakkeessee afaansaa immoo achi dhaabee kallacha abbaa gadaa fakkeessee taa'u hoggu arkana eebboon arra kallacha afaan irratti hidhatee jechuun hin irraan oolamtu. Tanumaa fi tana jidduu jaalataan intala guratti hasaasee intalti kaatee eebboo biraan qaama sii guddaa saniin baxalaq jannaana hanguma takkatti fuula reefu kataaraa fakkeessisan diriirsee dirree fardirra gulfu fakkeessee sasseequu jalqabe. Akkaataa uffannaa isaatii fi uffannaa isii namni ilaalee anin ja'uun malee kun kuulii guyyaa isiif oolu ta'uu hin oolu jechuun isaanii hafan qabu. Kutaan lammaffaan torbaan itti fufa. Asoosama gabaabaa sabbata horgufe. Barreessaan Eebboo Kaamitee Takkaahuu Eebboo Abdurrahman. Seeneessaan Muraad Muhammad. Asoosama gabaabaa sabbata horgufe.